Galatoomi baga nagaan needde. Yeroo baay'ee lama taatanii deemtu. Har'a garuu qofaa keessatti argamte maaltu ta'e? Hin fotottani? Lakkii hin fotoqne. Waan akka jedhamu hin jiru garuu adamuu deeminni. Adamuu deemi. Adamuu jireenya deemee irra sagantaa wayii qaba ture. Akka carraatee jechuudha. Guyyaama sagantaa kana irra bu'u inni immoo sagantaa ho'aa ta'uu qaba ture. Yeroo baay'ee waltajjii irrattis bakka adda addaattis gaafa isin argu lama lamaan deemtu. Lama lamaan deemtu. Amma garuu qeenxee taatee dhufteen. Jireenyitu gargar nuuma fi malee nuti gargar nuuma. Malee tokkumatti jirtu. Tokkumatti jira nuti. Asitti amma mirga galte magaalaa Finfinneetti. Waggaa jechuun 2007. 2007 akka kan faranjii moo kan biyya kana? Kan biyya kanaa malee maaltu kan faranjii rakkise? Lakkoofta kan faranjii 2007 amma waggaa 9 jechuudha. Waggaa 9. Sagaltaa asuma keessatti bakka. Hawwisoo eessaa keessa turte? Jirgoo Walal. Jirgoo Walal. Gimbii. Keessatti sharaa ciccita biyyattuu taraa sirbita anamma bargaa jibbita sharaa moofa'e intaloo mataan goofare sirbi kaa taraa koo geechaa ture. Biraanuu fa'aa hojjetu. Kanaan dura. Heenokis isin hojjetu. Heenok Joorji, Abbaa Caaltuu, Efreem fa'aa. Biraanuu fa'aa. Asaffaa Miruu, Bulii Biraanuu. Bulii Biraanuu. Bulii Biraanuu. Bulii Biraanuu, Heenok Joorji isaan egaa namoota hedduudha. Amma Algaanesh isheen poolisii jirti shubbistuu baay'ee seef waldee fayyadamu gaa shubbistoota leenjisaan keenya isaanii seef waldee fayyada biiftuu taaffasee fayyada. Oh biiftuu hojii turte sin jiru. Biiftuu nama soo keenya jechuun yeroo sana gaa isaan leenjistoota kee turanii. Ati mucaa xiqqoo turte. Mucaa xiqqoo sun waan akkas qalloo tokko qalloo nama garuu. Akkas akkas. Duuba shubbistuu. Gaafa nama soo kee galuu jechuudha yeroo leenjitu warri haaraa ta'an duuba hiriiru akkas. Ani immoo sirba kana ijoollummaa akkas hin jaallatante waanuma akkas gochuu. Sirbichi sirba jimmaati moo sirba waanti? Lakki Wallagga geelloodha. Garuu sirba jimmaa fakkaata. Mormaan kan taphatamu. Yeroo baay'ee namoonni keenya gummee qofa beeku. Kun sirba kee jalqabaati? Sirba ittiin isteejii hojjedhu isteejii Wallagga keessatti maqaa makoyyuu sharaa moofee kan jedhaniin hin tole. Yeroo baay'ee mata duree sirba na waamu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya keessummaan keenya guyyaa har'aa akkuma sila isin beeksise kunoo komeediyaan Buzeedha waan baay'ee haasofna. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennee akkasumas sagantaa keenya ispoonsora gochuun kan nu cinaa dhaabbate Brighton Motors. Buzeen abbaa ijoollee meeqaati? Abbaa ijoollee sitti himu? 30. Si qaqqabattee fi soraadde egaa. Sadiidha. Sadii. Sadii jechuun 30. Sadiidha. Jechuun akka duriitti 30 akka duriitti. Jechuun amma tokkoon isaanii jechuun amma 30 ta'u. Tokkoon isaanii guddisuu jechuun keessumatti magaalaa Finfinneetti. Haadha noota abbaa hotii. Beekta miti. Haati manaan keessi wallisti. Isheen wadaa weelluu kana iyyuu naan jetti. Jaallatti. Jaallatti garuu almost aartiin appreciate gooti. Garuu ofii isheetii waan akkasii kennaas naan jettu. Anumaan na kunuunsitee aartiitti na oolti. Si jajjabeessiti. Baay'ee na jajjabeessiti. Jechuun miidhama isaa inumaa agarti. Jechuun laayifii aartistii biyya magaalaa Finfinnee gaa. Jechuun tokko miti yoo gargar ta'e iyyuu innan aarsaatti ta'e maal jedhee wanti jedhu ittiin hin galaaf haalli kun galaa fi na jabeessisti. Ati jalqaba gara sirbaan immoo komeediyaaniidhaan gara waltajjiitti kan dhufte. Ani waltajjii jechuun akka miidiyaatti immoo akka akkuma jalqaba gaafa eegaltu. Walalloodhaa fi shubbisaa. Shubbisaan jalqaba. Achiituma hedduu sagaleedhaan wallisuutti. Sagaleedhaan otoo shubbisa xiqqooma shubbisa ijoollee wajjiniin shubbisa kan aadaa Wallaggaa, Jimmaa hunduma isaayyuu leenjinee jechuudha. Sana booddee sagaleedhaan immoo jalqabee sharaa ciccitaa kootti kee jechuudha. Buzee siifi buzeedhaaf takkeen yoom walitti kan dhuftanii walii wajjin? Gara aartiitiin kan walitti dhufne 2006 akkas. Utuma galan dhufin dura moo utuma erga dhufte? Oduu gimbii jirru. Inni hojjetaa aadaa fi turizimii aanaa gimbii ture. Ani immoo leenjisaa tiyaatiraa faggoruu godinaan ture. Hoogganaa takkeen ture jechuudha. Sana jechuun hoogganaa isaa nuti leenjisaa jechuudha. Isaan inni barsiifattee of jala leenjistoota kan kennu nudha. Amma kan ogbarru walaloo irratti, diraamaa irratti, tiyaatira irratti akka aadaa fi turizimii biiroo waajjira aadaa fi turizimii godinaatti anatu kennaa jechuudha. Gama sanaa wal qabatee leenjii yeroo sana nuti dhaqee immoo madaalas egaa hojii isaanii. Al tokko tiktookii irratti hin dubbatta. Nan dubbadha. Feesbuukii irrattis baay'ee dubbachaa turte. Yeroo aartu immoo afaan Ingilishii mata afaan kee irratti. Anarraan Ingiliffaa malee naan galu baay'ee.
Baay'ee nama raabsitan tokko ta'e tokko nama raabsitan naan jennaan afaan Oromooti guyyaa tokko nama raabsee hin beeku. Ingilishii yaa nama raabsite. Ingiliffaan immoo Ingiliffaan Ingiliffaan jettee immoo uummati maal irraa goota. Lakkee jechuun kun kan dhaga'anis jiru garuu wanta siiriyees nama tokko jira nama aarsu jira. Wantoota amma miidiyaa margannee fi moobaayilii ismaartii qabannee fi wantoonni godhaa oollu waan nu madaalle yoo ta'e gorsuun qaba itti himuu qaba garaa keessa waa kaachuun jaalladha amanoo keessatti. Sirachuu qaba jedheetuman gaafa naaf Ingiliffaan gaditti dhaabbadha. Ingiliffaan sirra dhagaaga yeroo baay'ee gaafa ammallee miti. Barsiisaa Ingiliffaan ture amma harkaa abbaadhaa dhufte malee. Dhugaamo barsiisaa turte? Afaan Ingiliffaa waggaa 3 barsiise. Eessatti? Wallaggaa Dimeensita Akaadaamii Wallagga lixaa ta'e kan Dimeensistootaa jira. Duraan barsiisaa? Kanan giraajuweet godhe afaan Ingiliffaa fi foreign language literature. Eessarraa eebbifamte? Samaraa Afar. As Afar biraati. Achirraa 2002 eebbifamee ta'e abaaramee ta'u beeku malee. Garuu eebbifamuun achiifamuun iyyuu amma kan miti gaa haalichi fooyyeera. Noormaalii biqiltoota dhaabuudhaan kaampaasicha jechuudha. Yeroo nuyi hidhanne garuu jalqaba ture. Akka already mataa jireenya keenya achirraa eebbifamtee barsiisummaatti erga dhufte gara dhiyaatti gaddee? Ergasii waggaa 3 ijoollee piripaaraatoorii kutaa 10 kutaa 9 waggaa 3 itti himee isan baradda dhugaa bahee fi sana booda artiin su waamte. Achittan jalqabee koomeediyuu mana barumsaa sana keessatti. Ammoo maan hojiin kee artiin ala hojiin idileetti qabdu? Artiin ala moo? Nageenya. Nageenya. Ayi dhageessisu. Suutuma natti muura goote. Waan dalaalaan ta'e. Dhugamoo? Gabaa galti tarree ofaa jira. Daldalaa maali? Gabaa galti tarree ofee. Waan dhiyoo kana bakka jireenyi gaafa ulfaatu jechuun aartiin aarsaa ta'uudha. Waan akkas bu'aan irraa argamu. Artiidhaan waan jiraachuu waan ulfaatuuf jedhama. Baay'ee cima malee. Jechuun maal artiidhaan maal jiraata taree artiidhaan uummataaf aarta malee. Jiraachistaa hin aarta. Artistii ta'uurra artistii taateetti waa biratti hojjeta inni yaadnee turre. Ammas irraa abdiin kutate addunyaarra never give hands no harka kennuun barbaachisu. Never give up. Never give up. Never give up. Never give hands. Godhu akkasii. Kanaaf nan tochuu amma hin danda'etti. Wanni garuu innis egaa maqaa na fuusise. Garuu akkam hojii isaa? Mucaa buleessa koona tarma guusisee. Fakkiif Adaamaadhaa dhuftee Adaamaadha namni mana bitatu yoo jiraate. Nuti waan biraa daldalaa mootummaan jedhu miti nuti. Isuma. Jechuun isa bituuf isa bichisiisu walitti fidu. Kominikeetii wal gochisiisuudha. Ani ofii kootiin wanna kana magaalaa keessa deemee barbaadeetu hin taane namoota hin qabaachuu. Namoota bakka nama utuun si bira jiru yoo na yoo rambe jedhee makiinaa ta'uu biraa. Siif takkeenis waan tokkos immoo sirba waa'ee konkolaataa wayii dhiqaaf viidiyoo sanas hin banattani immoo. Yaa takkee doolaariin samiirraa gasiiroo buun jiru. Yaa takkee harka namaan eegin hojjedhu yaa tiru. Yaa buuzee. Qabaachuudhaaf billa konkolaataa fooqii. Yaa takkee hojii booddee wayyaa feesbuukii fi tiiktookii. Kunuun. Hin dandeessaati. Xiqqoo ishee oome yaalame xiqqoo isaa. Ani jechuun waa'ee isaatti hin deemine akkaataa baruutti garuu. Lafa konkolaataatti dhiqan sana hin bantan immoo kan namaa irratti hojjetu. Kan namaati. Malee isin hin bananne? Nu kafalmeeti. Jechuun promoot gochuudha. Beeksisaaf. Beeksisaaf jennee. Sana booddee yuutuubii fi tiiktookii keenya irratti gadhiifame. Namoonni kan biraas sheer godhaniiru. Garuu hojii idilee ta'eeti miidiyaa irratti baay'ee deematu. Namni jaalate ergaa isaatu dargaggoo hojii wal qabatee. Keessatti isaa fi tokko immoo leebaa ullaan sunis baay'ee deemti. Leebaa ullaan waan baay'ee nu godhe dhisa. Ministeer Balaan dhaggeeffadhaa hundi keessa laayik godhaa sheer godhaa hundi keessa fooloo godhaa ni qaanqee shoo warra waan bira geenye. Tiktookii miti kun. Asirratti hin jenne. Sabiskiraayipii godhaa. Maal karaa yuutuubii. Sabiskiraayipii godhaa. Sabiskiraayipii godhaa hundi keessan iyyuu mana manatti dhufnee siin gaafanna kanaatti.
Sitanaa mayyaa allaati situ biyya hundaa marmaara koyyaa jigaako koyyaa jigaako yaa jigaako yaa jigaako eenyu kennite rigaa akkana ajaba. Koya daddy, koya daddy, koya daddy, koya daddy, koya daddy, koya daddy. Dargaggeessa wallaggaatu fuudhee kaadur basalaale, fuudhee kaadur basalaale. Halkan kottu guyyaa gootu ani gaawansa wallaale, ani gaawansa wallaale. Daddaraaree bineensaanii. Konanga Shalamanzani, Konanga Shalamanzani. Koya daddy, koya daddy, koya daddy, koya daddy, koya daddy, koya daddy. Ikas. Ada drama ini terdekat. Kungirishani, sagale gutu nambas. Kungirishani cun, jamba kungirishani ti jaafa. Oh jaa tahu kamu tuh? Jaa tahu kamu tuh? Oh tokon citte? Tokon tu citte, citte karate. Mandi, ayo sini. Oke rahasia rumah you. Laga bote, laga bote, waye maavitene, jala lage anak kasen sene, damme malo, abayana waye yadi zaza, neti mina waye littelata. Begi bute, waye maavitene, lafa sena mali findawane, Abdurrahim, shambal go bana chotengana, nagala dalla kenya bana, Abdurrahim. Bujera berkenar kita, bayi boleh tunggu, boleh tunggu. Kirate saganta irmacha injirtani. Berarti baca koin kemana? Komin nuti kemana mana beta? Nuti ujino jenna. Aku masalah sinjade. Rabbi wahai ujun satu kami nyalate, satu kau vanggolate, satu kau bekumsa arti kan late, servisi gara-gara lana, sihile, tajai gara-gara lana. Ini kabinyo kamu, begini, amma terus karatu terus miti kan ini, namni sapor sigot. Jun, shame ida semua, Fakirnya, setelah gara-gara, biar lah tiru, dah kopi itu. Nah, fira jenis timun benu nanti wana kana. Malif hirera bijiran. Ojenni rumah galan nanti wana ojenni, amma tahu nuam bitana, cedek terus ini, baga buta jenni wana sana. Jual kapan tu jenni galan? Cedera suamu? Nujenna. Dewa itu cedera terus utara nujenna. Konser itu gara-gara ko pandat. Carra uji kan nama kan nunggaru ulagan sama lakati nanggar. Carra uji wali kan nuacu. Stage itu korat. Wala ferum kun ulagan sama linakka nama feran. Kambia kesamu kambia lah cukup. Hunda sa. Nah, apa nama aja tuh kan? Karena budi of katarra nanti. Of katarra of feran. Garu malifan kan ada debesi gafa debeta. Giddu tokko baay'ee deddeebi'aa turtan. Isinii fi ijoolleen walaloo dubbisan kuni. Achi keessa ergaa babbareedaa darba. Waan baay'ee namarraa barata. Maaliif booddana kana dhabamtan kan jedhu kana isinumatu dadhabe moo namoota sin affeeru kanatu. Namoota nu affeera namoota abaluun jechuun dandeenyu kan miidiyaan garaa garaatu jira. Miidiyaan baay'eedha. Baay'ee kan deddeebiin nu affeeru bara kana OBN carraa lama nu kennee ture. Sagantaa dambaloo irratti agartee taphatee fi deebii holataa irratti kan hojjenne. Mano, barrega, nyan kilo je barre. Ayo, lagi betul sana. Ratu jadi toko. Bayi, saya kan kisah. Jadi, lal, beta waru jadi kisah ti. Bakka tokko tu targetis kisi erga. Yeroo sana immoo haala siyaasa biyya kanaa beektaa. Haaluma yeroo wajjin waan deemu akkuma leebaa hullaan suni yeroo sanatti baay'ee achi keessaa baatee. Bilbilee namni meeqa waanuma naaf jettee natti fakkaate maal nama baatamee baay'atee hin jire biyya kanatti bakka bilbilaniiti. Kanaarus jira kana gammadu jira. Nu garuu nama aarsuuf jechuun dhugaama jirtu hojjeta. Yoo dhugaa dubbachuudhaaf ta'e nuti takkeen ispeeshaalii sagaleedhaan takkeen ammoo isteejii sirbaan.
Sirbaan nama waltajjii guutuu dhaabaa ooludha. Nuti ijoollee sirbinaa muuziqaan hojjennu fakkeenyaaf yoo koomeediis irruma jirraa bara. Maal amma sooshaal miidiyaa. Amma gara sooshaal miidiyaatti deebi'e isa waltajjiin siin jira. Waltajjii irratti hojjenna garuu affeerraa sanatu qaamni si affeeru namni na affeeri jettee nama waamtu. Na waami waltajjii keessatti namaan hin jedhamu. Namni si barsiise tokko waltajjii ayyaana waggaadha nama akka daabbootti eegamna ture. Akka keekii fa'aatti eegamna ture. Keekii ayyaana waggaatti eegamna ture. I think waan kaabinee xuxxuxxanii fi san bisan buqqaa. Kaabinee xuxxanii. Kaabinee xuxxamu. Yaa leebaa ullaa. Lakkii inni maal jedha dhaggeeffadhu. Isa qofa miti nuti. Artistiidha artii kana keessa ba'ee namichi keenya iyyuu waan rukutamuu qabu rukuta. Fayyaa rukutu. Lafa rakkoon jiru. Lafa rakkoon jiru dirqama rukutu qabdu. Sigalee nyaachuun rakkoo sabaati rakkoo kooti waan saba miidhu waan hojii adeemsaa fi raawwii hojii mootummaa keessa ta'u kan saba keessa kan uummataa ta'u any baarii bakka garuu waan sirrii hojjetamuu qabu. Fakkeenyaaf maal jennutti tokko baalee otoo beela'u boolee irraa tokko cooma muree nyaataa. Sigalee argeen kotoo beela'u iddoo beelli jiru wal gargaaruu danda'u irratti haasaa jira. Akkuma bara amma yeroo ammaa. Kanaaf ajjin booddee leebaa hullaa. Leebaa hullaa inni warri durii leebaa hullaa ammas garii leebaa hullaa nu godhanii boorsaa qullaa. Leebaa hullaa warri durii leebaa hullaa ammas garii leebaa hullaa jenna. Gariin jechuun maal jechuudha? Garii amma tokko jechuudha. Ammi tokko jechuudha. Oolu inni oolu bituun taane. Inni durii walumaa gala. Amma gaas keessaati situu filee fudhataa jechuudha. Gariin jedhee waan ta'eef warra gariin sana keessa inni of galchu ofiin hiika of ilaata malee nuti. Inni bakka hattuu of kaa'es of kaa'a. Inni bakka nagaa keessa of kaa'a. Yaa yeroo balaa tiraafikaa irratti hojjennu rakkoo shufeerri qabu lubbuu namaa eeguudhaaf ariitii gadeen ofuun jennee hojjennee ture yeroo tokko sirba lubbuu isaa maaluuti gina cikaa irratti jechuudha. Daguutti qilee nama seensisaa suutaan oofanoon galu yoo du'an lubbuu maaltu deebisaa. Ansa sodaatee barana lubbuu koofi qilee nu gattaan shakkee qalbii noofi. Ilaala gartee waan jenneerra. Qalbii noofi isa ariifatu. Qalbii noofi jarjarinii. Maalooti raafiki. Pam daandiitti naasiki. Diriin seeratti naa himi. Balaan babaayyate. Seeratti naa himi. Fagoo teesseen ilaalin gara karaatti ilaalin. Akkasii kan jedhu jira. Abbaan akkasii kan jedhu. Oobsi kana maaliifan jedhe beektaa buusu. Hundaan hin jennu nuti. Hunda miti ilaala kana. Warra godhu jenneeti sirreessa. Kana maaliifan jedhe beektaa. Waan isin waggaa 3 waggaa 4 irraa waltajjii irratti iddoo dhattanitti bar haala rakkoo uummataa ilaaltanii qoosaadhaan fidaa turtanii amma immoo OBN irratti sagantaa caayyaamuu jedhan tokko nagarre. Nan beeka. Wama sana hojjechaa jira. Isaan sana hojjechaa. Isaan sana hojjechaa nan beeka. Waan hundaa jettu sanatu isaan egaa daayirektiidha jarmaa hojii qunnamaniiti. Warra rakkoo qabanii wajjin. Tokko asii beela'uu tokko asii quufaa tokko asii akka barbaade kun dubbachuun bara yakka dirqama nurraa eegamudha. Kanaaf Oromoon aartistii koo jedhee waan inni faarfatu waan kolfisiif neefatu hin taane. Wal faarsuu duwwaatoo hin taane lafa rakkoon jiru simuu. Baay'ee way waloo xinqataa kumarraa ture tokko waan gorsa ture xinqataa kumarraa ni beekta barreessa. Waan gorsa ture akkas najjoo ture inni yeroo sana. Iddoodhaan nutti walaloodhaan. Yaa warra abaluu, yaa warra akkasii, warra biyyi dammaa, warra dhimma dhadhaa, warra cooma nyaatu, warra maaloo qabu, warra jeddee faarfannee gammachiifnee galuu qofti ga'a kan ta'e. Daandiin isaa awwaara yoo ta'e, maa awwaara hulattaa ergaa dabarsaa fi jirta. Magaalattiin gamoo qabdu yoo ta'e, buna iddoo tokko ciratanii yookiin midhaan iddoo tokkotti oomishatanii magaalaa guddachaa jiru tokkotti. Fakkeenyaaf boqojjiitti dhalatee guddatee hojjetee eessatti ijaarrata asallaatti hojjetatee finfinneetti ijaarrata. Magaalaa kan dhalatan guddisuun hin jirtu. Sanaaf rakkoo sana keessa dha'uu qabna waan jiru tokko nu gorsa. Gammachiisuuf jecha qofa faarfattee bareedee isaa qofatti himtee rakkoo isaan kaastu yoo ta'e bishaan isaan kaastu yoo ta'e rakkisaa waan. Abadan hin ta'u. Lafa rakkoon jirutti rakkoo lafa waan gaariin jirutti immoo waan gaarii isaa dubbachaa. Rabbi sin jaallata. Namni sin jaallata. Bari yooti sobdee yuun faarsa taate immoo hawaasi argaa jira. Buzeen sobdee waan kennaniitu hin faarsitee sin jedha malee dhugumaanis hin jedha. Sun immoo dhugaa dubbachuuf ani sagantaa qaaqeshoo irraa jalqabaa sararraa eegalee kan hedduu appreciate godhu sagantaa kee kan jechuun miidiyaa walabaatti waan jiru irratti dhugaa jiru irratti sodaan malee wanni sodaannus immoo addunyaa irratti wanni sodaannu jiraate rabbi tokkicha dhugaa sodaanna. Thank you. Waliigalee laala gartee dhugaa sodaanna. Rabbi sodaanna. Dhimma waaqaa waan taate. Dhugaan eekaa.
sammuun koo waa itti amanuu qaba. Yeroo waa barreessu waloo barreessu tokko gaddiisu tokko gammachiisu waan barreessuu qabu. Normaalii waan rukutuu qabaachuudha laamadhe. Kamtu fooni kamtu goltaa jedhe. Mutire. Dhugaadha. Kanaaf bakkuma maal jedha Oromoon dhugaa dubbadhu lafa aduun sitti dhiyeebulee jedhani. Eekaa. Karaan sobaan deemanoo. Gala nama dhibaa. Akkasii. Sirboota sin sirbita. Koomediyaan akka raappii wayis immoo hojjetteerta. Ayi hipaappii daawwitaa adda seebireetiin kan hojjedhe hipaappii bareedaa tokkodha kiliipii hin hojjetamne malee hipaappii ajaa'ibaa. Tokko jedhamni kan kiliipii qabu. Kan kiliipii qabu. Raji Rajo, Rajuma Raje, Raji Rajo, Rajuma Raje, Raji Rajo, Rajuma Raje, Raji Damfi Raji Runama, Amanu Samunama Falma, kan jedhaniif kan naga'u arralee, gurraaf qaroontiya waliin galee. Kalee jaallatee mararfatee, summii dhoffatee walammatee. Jaalalli taatee afaan qofaa kan garananii anaamama. Raji Rajo, Raji Rajo, Raji Rajo, Raji Dampi Raji Runama, Amanuuf sammuu namaan falma, kan jedhamuuf gocha ta'uu farralee, gurraa qaroontiya waliin galee. Kan jedhamuuf gocha ta'uu farralee, gurraa qaroontiya waliin galee. Kalee jaallatee mararfatee, summii dhoffatee walammatee, jaalalli taatee afaan qofaa, kan gugee ta'ee garaan qofaa. Nama hidee yoo dhiiga lolaasu sheexana maleeka maaliin adda baasu. Nama hidee yoo dhiiga lolaasu sheexana maleeka maaliin adda baasu. The more we're together, the happier we shall be. Baay'ee galatoomii buuse yeroo dhiyoottoo maal qabda maal harkaa qabda maal afaan nu kaa'uuf deemta akka cuuqqoo cafatte. Yeroo dhiyootti baay'ee waa hedduun qaba. Normaalii manni koolee na biraan dhaabbatu waan jedhu akka hundaan qabu. Maltiimiidiyaa kan gamaame tiyaatiroota garaagaraa fiilmiiwwan tochoo ta'an viidiyoowwan tochoo ta'an hojjechuudhaaf. Already ayyama isaa xumuradheera. Buzeex Bohaarsaa Maltiimiidiyaa jedhama. Ayyama isaa xumurree jirra warabbi jedhee takkiima wajjiniin hin hojjennaa. Eebbota konsertiiwwan garaagaraa yeroo ammaa kana uummanni Oromoo gaabii quufee bakka mana keessa nu guute jedhanii nutti naani. Kanaaf ayyama qabanneeti dhaabbilee nu wajjin hojjechuu barbaadanii wajjin. Wanti hojjennaan dura gadhaabuudha. Gadhaabuudha dura hojii irratti dura gadhaabneeti. Yootti wanna kana uummata Oromootiif achuma irratti maalaan qabadhee jira. Wallee garaagaraa qabadhee jira. Kan koomeedii qabadhee jira. Amma dhiyeenya dhiyoo kana kan naannoo qabatee laata. Maali sirba haaraan hojjenne keenyatti? Sirba haaraa hojjenne. Inni keenya lakkee. Ergan biyya kana gattaa'ee waa ilaalaa jiru. Sirba haaraa akkamii sirba biyya lafaarra jiran hojjenne. Kottu baastaa koo makaroon kottu ruuzii koo burtukaan biyya muuzii koo pappayyee suma suusii koo biyya inni keenyatti. Inni keenya lakkee. Kana hojjedhe sirba haaraa dhabuun. Mana mansubaas qabdanii. Sirbaan du'aalamidanii hojjedheetan dhiyoo kana. Du'aalam gosaatti baay'ee sirba bareedaa bilillee beektaa. Baay'ee. Bililleedha. Sirba sana bisheen godha. Garuu ani immoo waan jechuun qinxibbii godhee man bakka yeedaloo sana maaliifanii fakkeenya ta'uu fani jechuun ergaa wayii qaba jalaati. Yeroo ammaa Abtaamuun waan gaarii yeedaloo tokko bareedaa tokko hojjete. Istaayila bareedaa tokko qabatee as ba'e. Sirraa fudhatanii aayidiyaa fudhachuun jira fakkeenyummaan gaariin jira. Garuu daayirektii walaloo kee dhiisanii yeedaloo kee fudhatanii yeroo sana istuudiyoo bakka dhaabattuu dhabda. Sigalee artistii hedduu jechuun taa'ee irraa jeffadha. Yoo itti mis nagaan tokko tokko kana koomeediidhaan godheetan sirba haaraan qabadhe dhufe gaafa hin jedhu. Mansubaas hin qabdamneeti. Yaa Rabbi hundaa ol ta'e kan sittiin ulfaanne kamuu yoomuu mirgi gabbaramu si malee namaa kennamu. Inni mansumaan jechuun amantiin namantiidha. Garuu
shamarran faarfachaa oolla bareedduu koonni faarfachaa oolla. Rabbiin yoo faarfatama. Rabbiin immoo dandeettii isatu nu baasee nagaan nu galchee naan gallaa. Yaam sana dhattee beektu. Nageen beeku iddoo biraa iddoo kamii nageen beeku. Nanna ishee Nageen beeku. Manzumaa meeqa qabda? Lammaffaa jechuun waggaa tokkodha ani ofii kootiif waan inni sirreeffadhee jiru. Yeroo Ramadaanni galu duwwaadha kan manzumaa taphattu moo yeroo Lakki yeroo kwaamin nanu jedha malee yerootti dirqaman jechuun siizinii qaba miti ree. Amma guyyaa hundaan akka sirbaatti hojjetaa ooluu dandeessu. Maaliif jechoonni achirratti barreessitu kan ofii keetii barreessitu miti. Waan hadiisota jiran jiru dhaggeeffattaa soorsii garaagaraa waan warri beekumsa isaa qaban beekumsa amantii diippilii qaban sanarraatti beekumsa horattee kan keera godhattee booda irratti jitta. As Finfinnee keessa jiraata moo Finfinnee ala? Finfinnee keessa jiraata. Finfinnee keessa jira. Shaggaruu Finfinnee keessa jira. Finfinnee keessa jira. Finfinnee keessa jira. Dhugaa Finfinnee keenya nagaa Finfinnee. Adduna waltaa garuu achitti galta. Keessa noola amma keessa ooluu dhiise. Maal godhe taaksii jiru YouTube channel qabdaati. Haa Buzeeks Bohaarsaa. Itti hojjechaa jirta moo moona? Itti hojjetaa jira malee. Irratti du'e. Promootiin godhu. Ofuma isaaniiyyuu amma gaa. Yeroo jalqabde baay'ee socho'aa turte. Socho'aa turte yeroo sana ofii kootii irratti hojjedha. Ofii kootiif. Si gala ofii kootiif. Moobaayilii xiqqishuu amma moobaayilii qabadhee jirullee ismaartiidhaa garuu yeroo moobaayilii jechuudha. Kaameraa tokko itti fuulduraan qabdu hawwee tokko nan jalqaba isaa. Sanaan sabskiraayibira kuma 30 ga'e. Sana booddee gidduutti faazaniin kos boqotee sana booddee amileen kos cabaa dhufe. Poostaa isaa guutuu siisteema isaa beekuun ture warri beekanis nan gorsine daayirekshinii arganne hiriyaan koo Wagaayoo jedhamu gaazexaa tokko ture hiriyaa kochuu nama amma jiru tokko jira isa daayirekshinii itti agarsiisee waggaa lama booddee poostaan naa dhufe sana booddee itti fufechuun ani yuutuubichi expired godhee jechuudha. Dhugaammoo? Sana booddee haaraan banee jechuudha. Haaraa banee tan amma sabskiraayibira 75 irra galu. 75. Meesumaan daawwattoota keenyatti mikaa. Kabajamtoota daawwattoota bokkuu maltiimiidiyaadhaa galatoomaadha. Yuutuubiin chaanaliin koo Buzeeks Bohaarsaa jedha. Interteementii maaloo irratti hin barreesse Buzeeks Bohaarsaa qofa jedha. Sana booddee sabskiraayibirri amma irra jiru 73 hanga 74 galuuf deemaa jira jechuudha. Akkasuma kan hojii irratti hojjenne inni abdii guddaan deemaa jirru immoo YouTube, Facebook peejiidha. Nama 600 fi 700 geenya jira. Hunda isaa Buzeeks Bohaarsaa jedha. Warra maqaa keenyaan baratan garuu adda baafadhaa. Kanaaf taa'u mul'amullee adda baasaa kan bokkuu maltiimiidiyaa adda baasaa godha. Namoonni maqaa namaatti hojjetan yeroo baay'ee sirra foloo qabu garuu wantoota ilaalcha namaa hin taane fa'aa irratti waan hojjetaniif jecha yeroo baay'ee hubachiisa. Liivii galuun kun yeroo baay'ee kanaaf ture. Akka namni kana baruuf. Yaa kana baraa hundi keessan iyyuu galatoomaadha. Ijoolleen waliin hawwisoo ka'ee turtani amma warri artiitti fuftanii jirtanii meeqan keessattu jira? Nama kana amma kallattii maal hiriyoota wajjiniin biyya baane artist Daagii Masfiin Adaamaadha. Promooteraa. Weellisaa isii. Promooteraa magaalaa Adaamaa kana Adaamaa dabalatee baha kana hojjetu sadii baay'ee Daagii Masfiin jedhama. Takkeedha argaa jirta. Kan biraan warri hangafoonni keenya gammachiis bayyanaa afaan beektu isaanis warra nu guddise isaan. Warra nu jalatti baranne. Deemee galchitti baralta kun kilipii. Attee jetti kilipii beegii buute. Beegii buute achitti. Hawwisoo sana wajjin hojjedha. Namni kilipicha nan beeka. Gurbaa gumuz tokko keessira. Daagin fa'a. Daagin isa hundumtuu amma istimeedha. Daagin amma Adaamaadha. Adaamaa jiran. Miidiyaa qabateeru nama horiin hojjetu hojjetu. Odumee. Agadaan birra mi'ooftuu lagaa gumbeeloo ajeesiyaadha ansinaala dayyatanii leduu ilmaaloo. Dammadaamu nani naakoo mi'ooftuu soola nalaala. Nananisee maniisoo sinalaadha. Nyaata biddeen nama beelatu na dhuga bishaan nama dheebuutu yaada kennu. Nyaata biddeen nama beelatu na dhuga bishaan nama dheebuutu yaada kennu. Bam 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 bam. Damme maalin na duwa jaalalli mamna guba yaanni ki mamna uba. Pamparara 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 pantiri pantara diri.
damme maaliif na du'a jaalalli maam na guba yaadni kee maam na huba. Yoon si dhiisee kan biraa tokko barbaade nyaana lagee nyaamee nuun akka barbaade damme maaliif na du'a jaalalli maana guba yaadni kee maana guba. Akkasumatti walaloon yeroo jalqabaa wal agarraa maaliif ati yaadatta? har'a wal agarri jaa harka wal jala maayisa wayii dhugaa rabbeena garuu akkana wal beeyu tureetti ni yaalaa ture. Baay'ee wal beekutti wal. Akkana maqaama wal bira ture jechuun wal gaa. Qallinni kee kun duruma akkas ture moo ammoo qallatte dhiyoo? Lakki ani kanuma. Maayisa wayii namoota hedduuf gaaffitaa namoonni maan furdatu xiqqooma dabali maaf hin dabala jechuun. Xiqqoon miti dabala. Nanya. Wal fakkaanne. Nyaatammoo agartee tanaan nyaatamu foon kiiloo tokko nyaadhe. Maal bannaati maal booddee immoo kun sibiran dhufee kiti foon lama nyaadhe bannaati maal nyaadhe. Akka jireenya baraa wajjin. Weelluu biraa qabdan turtanii? Weelluu kan jiru amma kan namni baay'een jaallatu shaggee kiyya kololeedha. Mee waa'ee wallee kanarraa waan hojjetu? Walleen kuni shaggee kiyya wallee. Shaggee naaf yaad boqonnaa aduu kan hojjedhe. Muuziqaa isaa Jamaal Hussein. Jamaal Hussein okay. Jamaal Hussein walaloo fi baay'ee galateeffadheeru sanatti saapportii na godhani Raaya Studio fa'aa Abiraan fa'aa jechuudha. Raaya. Isaantu saapportii na godheeru sana. Yuunik wayiin hojjedhe suufii qumxaadhaan hin jiru illatee addunyaarraa ani garuu itti yaade koomikii godhee kan hojjedhe fudhatama godhate yaada hin beeku garuu baay'ee baarii haalli kan ta'e achi keessaati gara dhumarra jiru tokko jirti. Ergaan isaa totaalii tokkummaadha jaalala fakkaate jechuudha. Shaggee xiyya kololee sumaafan ilaalaa bunal kan hirriba malee manaa wayyaa jireenyi si malee anattoo taate allayyaa jiruun ko si malee anattoo taate allayyaa jireenyi si malee anattoo taate allayyaa gaafan jedhu naaf yaad immoo shaggaa xiyya kololee naaf yaad boqonnaa namti dubara. Oh intal durbatti. Okay. Oduu diinaa shira ormaa nuti fuunuu cita mormaa ansi malee hin qabu irree si cinas yoo ani hin jirre ulfinni kee isa kamree faaya koo yaa durba qarree. Achirratti ergaa sana qabattaniiti. Nuti hin qabnu jibba namaa garuun bulluu tuffatama. Kan nu toleef tole jechuu nu kabajnaanis kabaju. Kan nu kabajne kabaju seerri kamuu nu najaju. Abadan. Kan si kabajne kabajatu. Egaa artistiin yeroo baay'ee mudannoon nabu. Mudannoo nu qoltu jira. Mudannoo hawaarraa hubatu. Baay'ee qabdaanaan jedhanii isa kamiin akkan si gaafadhe kamiin akkan dhiisuu waliin wallaale. Mudannoo aartii keessaa yaadni yeroo baay'ee kan irraa fannanis na keessaan banne yeroo aartii waltajjii irratti keessaa jechuudha. Steejii irrattiiti. Yeroo tokko Samaraa yuunivarsiitii irraa kaane kubbaa taphaaf gara Gondar deemna. Kubbaa taphaaf ana maraa an fiigicha hin danda'u waan ta'eef ijoollummaa kootti kiipperiin ture adeemsa jedhamu baasin malee tuuboota ta'e naqe taphachiisuudhaaf galgala aartii walitti dhufa. Warrumti bashannantoonni kun aadaa walitti agarsiisanii akka daddaraaroo ammaa kan dorgomsiisu. Dhumarratti akkuma kubbaa isaan warri kun garee bashannanaati nuti. Sana booddee dhaqeetan dorgommii dhaqeetan waltajjiitti gadi ba'anii beektaa gabarataadha birrii hin qabnu. Dorgoon nuu kennamtu nu geessu. So ani egaa Samaraa Yuunivarsiitii bakka bu'eetan nindeema biyya feetee naqaa jedhee yeroo jalqabu waan isaan dhagaan hin beeku. Tokko istuudiyoo diiniin keenya birrii abbaa shantamaa tokko fudhatee dhufe badhaasa fee addatti laxxafee addatti naqaa dhufe. Gammadee ragaan shantamatti guddaa rakkamaa jaante. Otuma ilaalu tokko fiigaa dhufeeti barataa keessaati birritti fuudhuuf. Asii wal bina qabatu. Biyya feetee naqa. Amma tokko immoo dhufee barataa keessaa immoo birrii abbaa kudhanii. Isuma fidee buusuuf ammas mucichi dhaabbatee ma eeggataaf fudhatee ammas jalaa fudhatee jechuudha. Taa'ee keetaa. Amma na aarsee bakka. Gaara feetee baay'ee isa sirba gaafanutti keetan achi jijjiirinaan jedhani. Asaabalaa gaafan jedhu barsiisonni yuunivarsiitii afaan oromootii waan jedhuuf ijoollee keenya gammadu miti tokko baadhii baqa qabdee dhufe.
Nan argadhe miti maayii qabadhe jira keettiin. Gurraan malaa nan akka saddatti na goonaan akka itti qabadhenis. Akkuma isaa jiratti. Eessaa namoota harkasaa eessaa na keessaa baatu birrii eessatti qabatteetti humnaan akka hin taa'itti qabatee jedhee keettiin akka nama dhiigeetti gurraan malaa jechaa. Ishee qabadde kan biraatti gaafa dhufu harkasaa duuba. Ishee kana umurraa fadhu. Gurbattee kan fuudhan itti birrii kenna. Kamitti fudhatta. Barattoota baay'eedha. Barattoota kaampaasii garaa garaa jiran. Achi keessa babbadu. Dabanii birriitti lama. Akkasiin samaraatti immoo isteejii utuun hojjetaan ture nan sirba beektee. Baay'eetan sirba lubbusaa kan jannataa godhuuti sirba nama gobanaa kan. Owa garaatii yaa barataa. Baabam angoo badee. Tokko furdaadha. Dandee qabu dhiisiin jira. Mana ga'a beektee. Dhufeeru mana qabate kana koo. Isa kana qabu. Hin fiigan nama duraan fuudhee fiiga laal. Maayikii waa irra siidha. Waggaa irraa isa duukaan fiiga si gaba. Naga dhiisee jechuudhaaf hin danda'u bakka ofirraa dha'uu hin danda'an. Na fuudhee ma fiiga keettiin. Otuma keettiin duukaan fiigu giddiidha. Inni fiiga waan ta'eef miira keessa galee ta'e waa I don't know. Gammachuudha moo aariidha? Anuu gammachuu itti fakkaata malee. Maal na rukunnee bara. Na qabateeruma. Fiiga uummata kee. Asaa keessan galee miti na furtee fiigan. Achi booddee garaa gofaadhee duukaan fiigan giddii kooti. Ijoolleen narraa baasan jechuudha. Erga diistaansii waayirleesii irratti hojjetu meetira koo lama keessaa baanaan sagaleen koo qaxqaxa jennaan ijoolleen naqanii narraa baasan. Irraa fadhu. Waamichi artii kun achumatti dhufe siif mana barumsaa argeetti. Ani ijoollummaa ta'e. Utumachiise. Artiin ijoollummaa kootti jechuudha. Tuni by the way abdii borii gimbii keessatti guddadhe. Yoonaas Taaddasee abdii borii gimbii hoogganaa kan ture kilabii Piraayirsi HIV. Isaan gama aartiitiin jechuudha. Aartii har'aatiif kan naa godhu isaan tuna. Yeroo baay'ee waltajjii irratti wal duukaa sirboota namaa fuutanii jijjiirtu miti. Waan kana mana teessanii waliin mari'attanii an akkasin jedha akkas jedha waliin jettu moo achumatti sitti dhufa afurri wayii. Afurri wayii ilaali bakka lamatti si godha. Tokko amma yeroo jalqabnu ani nan dursa jechuun koomeedii kana barbaade jalqabuusa wayyaa carraakoo yeroo barreessu astamaariin ture. Takkee waan haftu ture jechuudha. Barumsoon ba'u karaa koo maafanni saree lataa koo maasii fiiziksii maleessa ispoortiin faanaa galeera barsiisaan maqaa na waamu ifannaan saanaa gameera taa'ee barachuun jabaatee dubbisuu na jibbisiisa intiraansii yoo dhiyaateef meeseejii na shaakalchiisa. Abbaa buna abbaa kumaatti silaa eerumuun ba'eessa innis nan beeku nan fuudhu beeksisan baasa malee. Yeroo sana barsiisaan ture of bashannansiisuuf amma jedhan ture. Ofuma gooti. Uummata bira gaa akkas miidiyaatti ol ba'e. Kana si jalqaba jechuudha jalqaba. Eegaa tabbarra taa'ee cuucheen ijaan eegaa. Rabbi narra kaa'ee bilbiluuf jennaanii chaarjii rakkoo taa'ee maal godhu gaa'ee nufti yoon taa'ee jedheetan yeroo sana mana barumsaa keessa taa'etan mudannoo ijoollee ilaaleetanii. Chuuchuun eenyudha? Chuuchee maqaa kaaraakterii inni kaa'addeedha. Malee garri fireendii kee ture miti. Ofii koomiti jedhu fireendii. Bisa mengarap dari negeri sini. Amdirin je laki. Laki. Ya lo mana belum sakit itu. Sana jadi di sini jadi. Banyak cuma ada sana tuh berbahasa. Biar ini. Ada ni makin sana. Oh di sini kan jadi nurami dah. Minti nulle mina boleh dengar. Atau bis. Kanafi komedi citin obbashan sudah. Takkee dua gawatti dhufnu. Wala garree miidiyaa tolbaan. Akkamitti walitti dhuftan isaa wajjin? Yeroo baay'ee waliin mareen ture takkee wajjiniin. Yeroo hawwisootti keessumaa ani aadaa turizimii galee mana tokko bullaa inni mana isaa dhiisee dhufee inni bira bullaa ani dhageessa bira bullaa. Waloo barreessuun walitti agarsiifna. Wal keessa miiksi goona yeroo tokko teenyee hirmaannee amma kaalkuleeshiniin keenya akkamittiin walitti finnee waan qabnu walitti finnee hojjechuu dandeenyaadha. Odoo teenye kanaan mari'annee yookaan jennee istuudiyoomatti waraabsisnee koomeediiwwan qabnu kana. Innis sana booddee wal bateenyee yoo jecha tokko jedhe muudii qaban teenye jiru walii walitti taate.
Jecha tokko jedhee dhimma waan biraa bireetti jira. Walumaan mariidhaan guutuu. Mariichuutti kan garuu miidiyaaf jennee waltajjii waliin yoo taane firii si galee. Waltajjii irratti gaafa sagantaa. Gaafa sana garuu waliin mareen. Mareettanii gootu. Sirbaa baluu irratti. Sirbaa baluu irratti hojjenna. Walloon loomaa irratti malee akka ittiin hin ta'u akka itti qabu irratti lolla. Yeroo amma fakkeenyaaf gaafa waltajjiitti gurguddaa irratti hirmaattu namni gadi ba'ee horii isiitti badhaasa yeroo baay'ee. Badhaasa achirraa argamu kanaaf addaan godhatu. Namni waan addaan qoodan itti fakkaatu. Dirqama kan ta'e shantama zarazareeti adda baasee yoo dhibba nuuf fidate adda baasee yoo kanaa dhibba ofirra qabaachuu qaba. Garuu nuti akkas miti. Nuti waan badhaafamne birrii tokko maan taane. Sun gishini gadda baranna. Birrii faan barbaadu walitti ilaalu waan funaanne walitti bakka tokkotti naannoo. Doolaarii faa ittiin mool tokko hin dubbatta. Doolaariin isin badhaasanii beeku. Doolaarii badhaafamnee beekna. Doolaarii baay'ee miti malee. Adaamaatti yeroo tokko doolaarii guddaa badhaafame doolaarii 5. Doolaarii 5 ni jira. 5 jettee? Doolaarii itti naan jedhe doolaarii akkaan maal? Doolaarii tokkos badhaafame. Doolaarii dhibbaa ol akka qarshii Itoophiyaatti badhaafamne. Agarreen beeku sanii. Nagaatti nu himati. Gaafa deemtu nagaatti. Wala garraatti ni. Nagaatti ni. Alaa barreessi. Haaduu nagaan koo itti asuma. Doolaarii biyya isaa kan Ameerikaa moo Kanaadaa? Kan eessa caala isaa nama maasan beeku. Kanaadaa kan Kanadaatti qorii. Kan Yuunaayitid Isteetsi natti fakkaata gaarii. Walumti ishee weessire hin mace. Abjuudhaan guyyaa tokko cin bulee hiimoodhaan achi bulee gaaf tokko. Hiimoodhaan natti? Tokko tuuti iskaa hojjana viidiyoo. Magaalaa makkeessa dhiibee makiinaa nannaa agarsiisa. Maal anis siin bulee beekaa? Eegaa ati nama bilbilteetta. Ati nama bilbilteetta magaalaa keessa laakuu naan jedha. Bakka ganama isaa kee eessa bulte naan jenna. Akkamitti humnatte innaan laa hiimoodhaani. Mee waan amma hojii sila jettee kanaafis hojii artiifis ta'ee namoonni si dhaggeeffachaa jiran si ilaalaa jiran akkamittiin si quunnaman yoo ergaa bilbila keessa kaa'uu barbaadde. Namoonni kallattii garaa garaatiin nu quunnamuu danda'u. Nuti achuun deeggarsa nu barbaachisa. Dhugaa bara baay'ee wal sobne. Garuu nuti warra abdii qabuuf, warra kaayyoo qabu, warra mul'ata qabudha, warra biyya kanaaf hin taanaa qofa otoo hin taane warra kufan kaasuudhaaf humna gochuudhaaf warra karooras bal'aa viizinii fi irratti hojjetaa jirudha. Jechuun makiinaan qabaate makiinaa qofti sibiilli isaa gahaa miti gommaa qabaachuu qaba. Qilleensa qabaachuu qaba. Qilleensumti akkas jettu kun maashinii sanaa fudhatennaan gommaan sun dhaabbannaan konkolaataan deemu sun immoo mootora isaa baay'atan jechuudha. Mootora keenya dhanganaadha. Kana booddee nu noofna. Duwwaa 945 30 jettanii 65 duwwaa. Buzeeksi bohaarsaa yookaan Buzuwaalam Asaffaa Nagarii Daadhii Gelaa Dibii Tulluu Doon Joggaa Amumaati nu qunnama kallattii barbaadaniin hojii sun affeera. Maal faratu jetta? Dhaabbileen garaa garaa waan magaalaa keessatti beeksifamu, sooshaal miidiyaan beeksifamu hundayyuu hojjechuudhaaf qophiidha. Tiktookiin kee nama meeqa qaba? Nama 176 galee akkasuma. Yuutuubiin kee 175 galaa jiranni. Feesbuukiin kee hoo? Feesbuukiin 600,700. Feesbuukiin 600. 600,700. Kanaaf daawwattoota keenya warri daawwattan daldala keessan beeksifattanii ispoonsara artistoota keenya cinaa dhaabbachuu barbaadan lakkoofsa amma buzeen isiniin jedhe kanaan bilbilaa fi jenna. Thank you. Wanni guddaan immoo kanadha. Wanti jajjabeessuu kana caalu hin jiru. Anillee baay'ee gammachuu guddaa qaba. Si'oosuma wajjin har'aan qaamaan wal arguu kootti. Yeroo jalqabaaf wal agarra. Dhugaa rabbi jennaan. Hedduu galatoomi yeroo biraa immoo bal'inaan wal agarra. Sirboota kee daawwattoota biraan sii geenye jirra. Thank you. Kan eenyu hojjette tokko naaf fedhe keessumaati. Kamiin? Leestiroo sana. Wayyaa hojii koo. Wayyaa hojii koo. Wayyaa hojii koo na ajaa'ibsiise. Kopheewwan hedduun wal na barsiise. YouTube ko irratti argatta. Ayyee. Irra keenya daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa guyyaa har'aaf qabnu asuma irratti golamnee jirra. Sagantaa keenya ispoonsara gootanii daldala keessan beeksifachuu kan barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nu bilbila akkasumas sagantaa keenya irratti dhiyaachuudhaaf fedha warri qabaattan kanaan nu bilbilaa. Waan nu dhaggeeffattanii baay'ee galatooma. Buzee koo baay'een si galateeffadhaa horii burii ulfaadhu. Ayyayyee. Galatooma. Maanni. Maal taate? Nagaatti jennee. Achumatti haftee bara dhaabbattee. Ani moo? Deemu turre ture. Isini van kulkulleza kotta abaredu kome na baredu kotta.